Everybody is making money. Namni hundumtuu maallaqa hojjeta. Miidiyaa hordofaa ooltan, poostii dubbisaa ooltan of eeggadhaa. Namni qaldiidhaan namni qoosaadhaan hin jijjiiramu. Sin immoo jireenyi keessan jijjiiramuu qaba. Guyyaa guyyaatti waa develop gochuudha. Sana ta'uu baannaan addunyaan kun nutuufaa deemti. Sin immoo jireenyi keessan jijjiiramuu qaba. Namni sammuu keenya akkamitti seenuu danda'a? Karaa social media dha kan mee ergaa bareedaa kana sirriitti dhaggeeffadha. Sammuun keenya dirree kubbaa miilaa beektu abbumti barbaade eeyyama keenyaan alaa fedhii keenyaan alaa dirree sammuu keenya irratti bahee tapha mataasaa taphatee kan bahu sammuun keenya dirree kubbaa miilaa miti. Sammuu keenya abbuma barbaadeef eeyyamuu hin qabnu. Namni sammuu keenya akkamitti seenuu danda'a? Karaa social media dha kan inni seenu. Viidiyoo hojjechuudhaan ta'uu danda'a yookaan immoo waa barreessuudhaan ta'uu danda'a. Inni kan taphaa fi qoosaa mataasaa qabatee gara social mediaatti bahuudhaan yeroo keenya nu jalaa fixaa oola. Waan nuti baruu hin barbaanne gara sammuu keenyaatti galcha. Inni kan immoo olola siyaasaa qabatee dhiyaachuudhaan oduu sobaa yookaan immoo oduu dhugaa ta'e naannessuudhaan yeroo keenya nu jalaa fixaa oola. Siif immoo kan si barbaachisu waan haaraa barachuu, dandeettii haaraa horachuu fi jireenya mataa kee fi jireenya maatii kee jijjiiruudha kan si barbaachisu. Kanneen armaan olii kun immoo madda beekumsaas miti, maddati dandeettii irraa horattus miti, maddati waan haaraa irraa barattus miti. Miidiyaan hawaasaa atamma guyyaa kanaatti fayyadamaa turte. Irra deddeebiidhaan bakkeewwan ati deemaa turte. Hiriyoonnati amma guyyaa kanaatti wajjiniin yeroo dabarsaa turte nama ati har'a taatee fi sadarkaa ati har'a irra jirtu kanarraan si ga'aniiru. Maarree akkuma irra jirtu kanatti namummaa kee har'a irra jirtuun ilaalcha har'a qabduun dandeettii har'a qabduun waggaa kee kurnanarraa itti makamuu barbaaddaa? Obboleessa koo, obboleettii koo, addunyaan har'a keessa jirru ariitiidhaan saffisa guddaadhaan gara fuulduraatti kan deemtuu fi nama yeroo hundumaatti waan haaraa baratu, nama yeroo hundumaatti dandeettii haaraa guddifachaa deemu qofatu addunyaa har'a keessa jirru keessa wajjiniin deemuu danda'a. Addunyaa kana keessattis jireenya kee mo'achuudhaaf, jiraachuu danda'uudhaaf waan si barbaachisu faayinaanshaali haa ta'u, beekumsaan addunyaa kana keessatti sarvaayiv gochuudhaaf yeroo hundumaa waan si fayyadu irratti yeroo kee yoo dabarsitee fi waan haaraa guyyaadhaa guyyaatti barachaa yoo deemte qofa. Sana gochuuf immoo guyyaa guyyaatti miidiyaa sarvi gootu, miidiyaa irratti yeroo dabarsitu, miidiyaa hawaasaa dhaggeeffattu, poostota ati dubbisaa ooltudha kan jireenya kee jijjiiruu danda'u. Namni waanuma sammuu isaa keessatti galche gara alaattis bahee jiraata. Namni qaldiidhaan namni qoosaadhaan hin jijjiiramu. Meebii nama bashannansiisuu danda'a, nama taphachiisuu danda'a, nama bohaarsuu danda'a. Garuu dhala namaatiif kan barbaachisu guyyaa guyyaatti waa baruu, guyyaa guyyaatti waa guddisuu, guyyaa guyyaatti waa develop gochuudha. Sana ta'uu baannaan duubatti kufaa deemna, duubatti sigagaachaa deemna jechuudha. Miidiyaa dhaggeeffachaa ooltan, miidiyaa hordofaa ooltan, poostii dubbisaa ooltan of eeggadhaa. Namni taphachuudhaaf jedhee, namni qoosaadhaaf jedhee gara social mediaatti bahu, namni viidiyoo hojjetu hin jiru. Everybody is making money. Namni hundumtuu maallaqa hojjeta. Sin immoo jireenyi keessan jijjiiramuu qaba. Boruu keessan sheeppi gochuu qabdu. Boruu keessan jijjiiruu qabdu. Boruu keessan irratti jijjiirama wayii hojjechuu qabdu. Hin gowwoominaa please. Jireenya keessan jijjiiruudhaaf waan dhaggeeffachaa ooltan, waan dubbisaa ooltan, waan haasaa ooltan, iddoo deemtanii yeroo keessanitti dabarsaa ooltan filadhaan sin galatoomaan sinin jedha. Ergaan har'a siniif qabadhee dhiyaadhe kana fakkaata. Sammuu keessan egaa wantoota sammuu keessan hatuu danda'an, wantoota yeroo keessan sin jalaa nyaatanii fi akkasin waan biraa hin baranne, waan biraatti akkasin darbitanii hin deemne, wantoota sin jalaa godhan har'a kaasaatii ofirraa biloo eegala. Biloo godhaa bakka. Waan sin barbaachifne social meediyaan TikTokiin sinii fiduu danda'a, YouTubein sinii fiduu danda'a, Facebookiin sinii fiduu danda'a. Dabarsaa. Ammuma isin waan sana irratti yeroo dabarsitan daqiiqaa tokko gaafa isin irra teessan ilaaltan algooriizimiin kan boodarra jiru immoo
sana kontentii sana fakkaatu isiniif qopheessaa deema. Yeroo keessan irratti hin dabarsina. Dirree jireenya keessanii kan ta'e sammuu keessaniif abbaan barbaade akka dirree sammuu keessanirra galee taphatuuf hin eeyyaminaa. Ulfaadhaan sin jedhaa galatooma.